Sayidoon roozadha carraa isa dhumaa kenneef jechuudha. Sababni inni carraa isa dhumaa kenneef roozan yaada isii jijjiiratti moo yaada isiin jijjiirattu. Carraa inni roozadhaaf kenne kan immoo roozan itti fayyadamuu wallaalte gonkumaa jechuudha. Carraan kun carraa baay'ee bareeda ture, carraa baay'ee gaarii ture, carraa Ameerikaa ture. Carraan dubartii heerumaaf kaatu carraa Ameerikaa caalaa baay'ee carraa bareeda ture. Garuu qalbiin isii ammallee jijjiirama hin qabdu. Sababni roozan jijjiirama hin qabneef namni gaafa ajaja namaatiin deemu sammuun isaa lama ta'a. Namni yoo waa jedheen yaada isaa san qalbii isii. Amma roozan as keessatti Sumayyaan hoo akkam godha? Sumayyaan Sayidoon jaalatti akkam godha? Jetti jechuudha. Achi keessatti Sayidoollee odoo jaalattu isiin immoo hooma qabatu wallaalte. Hooma qabattu. Yaanni isii bishaan harkaan ta'e. Bishaan galaanni tokko gaafa guutu galaanni suni hin dhaabbata malee hin taru. Hin dhaabbatu hin tara dhifama. Galaanni sun hin dhufaa hin guutaa hin tara. Isin galee carraan isii gara bonaatti deeme malee gara gannaatti hin deemu. Kun ilaala. Ganni tokko gaafa dhufu roobni roobee dacheen magartee midhaan ga'ee hin tara. Waan barri tokko taruun. Waan barri tokko taruun kun uf diimuu deemuu hin danda'a. Wanni baranaa bara dhuftuuf hin ta'a. Ka baranaa baranuma tare. Carraan roozaa akkasitti jala darbe jechuudha. Galaana guutee dhufee galaanni tokko guutee gaafa dhufee hin darbaa mitiire carraan roozaa akkasitti darbe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha allee nagaa koota alhamdulillah galata rabbii akkam jirtu jajjabaatu haadhalee akka baara nu deebinee wanti nu deebine carraa roozaa Sayidoon roozaaf kennee roozan immoo carraa ofii kana akka galaana guutetti dabarsite jechuudha. Galaanni guutaa intara roozan akkasitti carraa ofii dabarsite. Sababbiin Sayidoon carraa kennee fi roozan yaada kana hin jijjiiratti moo hin jijjiirattu? Itti fufti moo ittiin fuftu? Yaada akkasiisantu sammuu isaa keessa jira. Nama yaadu nama gaarii akkanaa kana argatanii carraa ofii dabarsuun immoo biddeen ofii ashawaarratti naqu. Roozan biddeen ofii irratti ashawaa naqxe. Maaliif barbaachise ilmi namaa kun yaa jamaa? Ilmi namaa nama. Sumayyaan dubartii, roozan dubartii. Sayidoodha dhiirri. Ka isaan bulchu eenyuun Sayidoodha. Mitire roozan akkamitti Sumayyaa sodaatti? Maaliif qilirra ila waan jette roozan dhagaa? Sumayyaan sirarraa gadi na harkifti. Ballo Sumayyaalleen dubartiidha, atillee dubartiidha. Maali sodaatanii maaliin ta'an jedhan mahimaa isa wayii keessatti jechuudha Oromoon gizee mahimaa. Ilmi namaa tokko rabbiin gaafa dhumu nu hunda ji'a 9 dhume. Kanarraan isiin maaliif Sumayyaa sodaatti? Isin jaalaluma Sayidoo hin qabne malee Sumayyaa sodaate miti. Namni tokko waan kutate tokko dubartii sodaate dubartii sodaate of duubaan deebitu. Dhiirri maaliin jegna taate isin galee dhiirinnati isii san agarsiiftetiniin inni amma dhiirummati isii san argisiise sodaa Sumayyaa malee roozaa hin fuudha jedhaa miti. Isin immoo dubartii cimtuu ta'e jettee dirqama Sayidoo sitti heeruma. Sumayyaan barra koon qabu jette odoo roozaalleen itti heerumte Sumayyaan rakkoon qabu. Silaa dubartii cimtuu taate itti heerumte namummaa isii onnummaa isii itti agarsiiftu. Roozaan amma sodaattuu waan taate Sumayyaan nan dhiiftu. Oluma seente sima jalaa gadi na harkifti. Anaasihii wajji ciisu jalaa gadi harkifti jechuun qaanyeedha. Maali masaanuwaa roozaa takkisiin qofti baate borullee carraan tokko odoo akkana jaartii qabu tokko si qunname akkam gootaati. Dubartii taate silaa ani roozaa ta'ee fakkeenyaaf jechuudha. Onnee kiyya san agarsiisa malee dirqama sodaa nama heeruma dhabu. Sodaa nama Sayidoon dhabu. Sodaa nama dhiisi abbaa fi haadha ofii kan sodaatiin Sumayyaa maal sodaan? Sumayyaa si jammar roozaan itti heerumte taanan akka nama gaarii taate beekti. Maaliif Sumayyaan jechuudha otoo roozaan Sayidootti heerumte isiinu Sayidootti deebuuf uf duuban laaltu. Roozaan nama gaariidha. Roozaan miskiina minaamina jetti. Sumayyaan roozaa amma yoo didde malee yeroo duraan diddu. Amma yoo didde malee. Garuu roozaan tun yeroo hundi jijjiiramni isii maaliif carraa ofii kana of qabduu bichaa hin beeku. Waa'ee siirii dubbatanii jiran Sumayyaa waan akkanaan dalayduu nuti piraankii dalenne minaamina jedhanii miti.
Piraankiis dalaganillee Sumayyaan illi kooftee jirti. Illikiin Sumayyaan illi koofte namni ka duraanii caalaa Roozatti amma illi koofte jechuudha. Silaa jechuudha Sumayyaan jechuudha. Kan duraanii caalaa maaliif illi koofte isinii jedhee Roozaatti amma irra aarte kan dur caalaa. Sababiin isaa maaliif wanni isiin itti aarteef akka nama Roozan akka nama Sumayyaanii siiriitti goote fakkeessitee diraamaa dalagdee diraamaa onnee namaa cabsu dalagdee Sumayyaa badduu goote hordoftoota Sumayyaa miira hamaa keessa galchite jechuudha Roozan. Ammaan garuu Sumayyaan amma Roozan yoo Saayidootiin heeruma jette ka duraanii caalaa amma ittiin dhiiftu. Akkuma Roozan jette san amma huutee isii rarraasuu dandeetti. Sababni isaallee maaliif isiin tun waan hin taane irratti waan dalagdeef isiin tun amartii sanii jaalalaaf kennite waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sodaan isii kun immoo waan akkatti isii keessa isii jiru Roozaa hin beektan jechuudha. Roozaa waan keessa isii jiru hin beektan. Roozaa wanni keessa isii jiru tokko dhiira gonkumaa amanuu hin dandeettu. Dhiira kamuu amantee itti heerumuu hin dandeettu. Sababa isaa jedha. Sababni isaa Roozaan nama takka lama jaalalaan miidhame. Sadis miidhamte. Arfaffaa Saayidoo kana maaliif diddi? Namummaa isaa jibbitee otoo hin taane dhiironni gaafa jaallatan dubartiin gaafa dhiira jaalatte onnee isiitu caba. Gaafa onneen isii cabde dhiira bira gonkumaan amantu. Akkuma dhiira kaanii nagatee deema jetti jechuudha. Akkuma dhiira gizee duraa san ammallee namni kun yaada isaa natti jijjiiratee nagatee deema. Yookiin immoo Saayidoon kun immoo Sumayyaa too deebi'ee ana nan horatu ilmoo argadha wajjiin rakkadha miira jedhutu eenyu keessa jira? Roozaa keessa jira. Roozaan gaafa kana ilmoo Saayidoo biratti illee argattee yoo deemte Saayidoo yoo gargar baate Roozaadhaaf isa qaanii addaa ta'a. Akka namni keenya laalutti beeka haala aadaa keenya keessatti haala safuu arsii keessatti baay'ee ulfaataadha. Inni tokko dogongora lamaffaan dogongora sadaffaan dogongora jenne mitiire gaafa kana Sumayyaan tun gurbaa kana ni jaallatti. Isa jaalalnaanu akkatti jala fiidi. Isa jaalalnaanu dhalaa taani taan bira dhayti. Ani har'a isa jaallattu isaaf duutu tana buryoo itti dabalamee ilmoo tokko irraa argadhee Saayidoo biraa deemee hoo jedhe onneen kee inumaa yookiin nas ba'e ofiitu baasuu dandeetti. Sababa isinii hima waa hundaa ilaala. Maaliif nama kan odoo jaallattu yoo dhabde miidhama daangaa dabarfate miidhamti. Isiin nama waan hedduu ta'e nama onneedha cabe. Onnee cabxe tanammoo nama akkamiitu deebisaa yoo kan jettan ta'e dhiira bultii hin ijaaratin dhiira dubartii biraa fuudhee gadi hin dhiisin Roozaadhaaf nama akkasiitu santu ta'a. Ani maaliif isiniin jedha beektani namni akkasiitu ta'a wanni jedhu kunuunsee ta'e isilleen isa abbaa warraa ofii kana kunuunfattee isiinillee isa kunuunsitee jaalala walii ibsanii bakka guddaa walii ga'anii ilmoo walirraa horan nama kophaa fiigu nama yeroo hundumaa haadha manaatiyya jedhee yeroo hunda isiif yaadu nama maatii isiitiif yaadu nama jireenya isiitiif yaadu kanaaf Roozaan nama kanatti wanni diramuu didduu gaafa dirame rakkoodha. Gaafa gurbaa kanatti hidhame rakkina guddaan irra ga'a. Akka ammaa kanaa miti wanni jettee yaaddee akka feete jechuun asirratti amma hin barbaadu ani biraanki minaamina jettee qaladuu fi inni tokko kana jechuudha. Inni kuni kana maaliif ta'e yoo jettanii namni waa tuqe tokko madaa tokko arge madaa lammataa sanirratti amma odoo madaan tokko sirri jiru madaa kanarratti ibidda biraa yoo fidde eshi madaan tokko dura si tuqe ammas deebi'ee madaa lammataa si gubate madaan sadaffaan gaafa si gubatu jireenyi addunyaa kanaatu sitti ulfaata. Lubbuu kiyya baasuu jetta gaafa kana. Lubbuu kiyya maaliif baasuu jetta? Ati wanni sitti dhagahamu maa inni waa'ee mucaa kanaati.
bakka yeroo hundumaa gaafa madaan kun si tuqaa mitiire waa'ee Saidoo kanaati. Inni sakkatti nagatee deeme amma jireenyuma kiyya kana hin balleessa sa'aatii jedhamtutu dhufa jechuudha. Gaaf jireenyi kiyya kana hin balleessa jedhamu sa'aatiin kun dhufe hamilee isii gonkuma lubbuma dhibbaan dhibbatti jaba. Isiin itti deebitee karaan Sumayyaanii sirrirraa gad na harkifti wanni jetteef dhuftee sirrirraa gad hin harkiftu Sumayyaan. Shirkiidha, raaguun shirkiidha, siirii namatti godhuun shirkiidha ka jedhameefi dhagaa isinima shirkii ka jedhame ani amana ani waa'ee akkanaan dalagu jette mootu soba hin kijibdi hin fakkeessiti. Kana takkaan isinitti namni siirii namatti hin goone hin jiru. Siiriin kun as biyya Itoophiyaa tana jedhamtu kana keessa dhiisa biyya Arabaatitu namni ifama namatti godha. Roozan immoo kijibde bakka kanatti. Maal kijibde? Ani jette siirii kan hin amanu siirii namatti kun tawakkaltu alallah rabbii tokkicha miti tattatan jette soba. Isin galee soba dhugarraa fagaate kana maaliif sobdi? Isin hagalu. Siirii maaliif namni namatti hin goone? Masaanuu maaliif hin jazba'eessin? Masaanuun akka jaarsi isii sun isii jaalatu hin godha. Maaliif ree? Akka jaarsi isii jaalatu hin gooti masaanuun jechuudha. Fakkeenya fudhaa. Jaarticha hajjii Saidomattuu hin godha jettee tirtiraan turre. Hajjiin siirii godha jechaan turre. Yaman keessatti wanni kun hin jiru hin beeytu isiin. Hin beeytu. Ani mana qur'aanaan deemne minaamina maka jettu hin deemne isiin mataan isii mana qur'aanaan deemne manni qur'aanaa hoo deemte barraaguun deemtu. Ati waan sirra jiru yoo wanni tokko fayyaa tokko dhabde fayyaa keessaniif dhayxa jechuudha. Aayi mataan na dhukkubaa jette. Mataan si dhukkubee aaddee tiyya mataan si dhukkubaa miti erga mataan kun si dhukkubee. Ati namni waanatti budaan hin jiru iji namaa bar iji qulqulluun Saidoon si himee jira bar Saidoo jechuun hin kijibu wallahi lakin Saidoon ija budaadha namni maashaallaan jedhu jedhee miti. Ati garuu dhugaa jirtu maa dhoysita? Dhugaa jirtu maaliif dhoysita? Dhugaan jiru bari ani inni erga jedhe budaan hin jiru hin jira. Hin dhoysi dhugaa jirtu himi du'i bakka. Budaa jirtu tana budaan hin jirti inni siin jedhe. Ati mootu lakke akkanumatti na dhukkubaa jette. Barbowwoo duraanii yeroo Yamanii santu natti deebi'ee jetti. Eeshi san nuti hin beeknu rabbii tokkicha beekaa ishee. Kuni namni siirii hin godhu an hin godhu ati hin godhatin namni namatti hin godhu. Maaliif fireenti yaggit hin tirte jettee hin yaaddu? Maaliif seenee baay'ee jettee hin yaaddu? Namni kamuu waa namatti hin godha. Hin jedhina hin kijibina adii gurraacha hin jedhina kana mootu jechuudha. Tawakkaltu alallaayin otomaa jirutu ta'ee tawakkaltu alallaayin otomaa jirutu ta'ee bakka kanatti sobdee jirti jechuudha. Obboleettiin keenya Roozan. Kanaafi kanumaayyuu maaltu na sodaachisa? Maaliif mucattii kana keessa isii keessatti hin shakkitu? Ati shakkitee hin beektu? Waan shakkine waan jechuun akkanumatti ofitti hin shakkitu. In shakka bara ilmi namaa. Wallahi hin shakka. Wallahi billahi hin shakka. Isiin immoo hin shakkitu. Dhuguma waa shakkuun hin barbaachisu. Garuu immootuyyuu ani yeroo kinoo niitiin hajjii akkasuma yaaf Saidoon addaan ba'an godhaa. Meexanni biyyoo godhaa. Naamina yoo ila wallahi ani niitimma ayyummaanu maaliif akka Saidoo jalaa deemtu maalitti beenamite? Hin beeknu siistama garagaraatu jira yaa jama'atul khayr. Akkas isiniin jechuu barbaada viidiyoo kiyya asumarratti dhaaba hamma viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan na turaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaj